Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalala kabaja bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota keenya sagalee keenyaaf nuuf kolcha isiniin jennarra deebine egaan odeeffannoo tokko tokkoo fi haala yeroo irratti wanta babal'aa kan isiniif himu ta'a hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Areedi Adam Tube namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatiin nuuf ta'a. Egaan daawwattoota keenya hundi keessanuu akkuma beektanitti ji'a jaarraa waa hedduu yaadachuudha dandeenya. Innis maalinni ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa akkasumas hidhamtoota siyaasaa fi ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabuu yaadanna jechuudha. Ji'a ja'a kana Oromoon akkamiin dabarsa ji'a ja'a kana akkasumas immoo amma maalirra jira warra du'eef gumaa baasaa jira isa jedhu tokkoffaa inni biraan mootu namoota hidhaa keessa jiraniif qabsoon isaan mana hidhaa keessa akka baasaniif taasisan qabsoo akkamiiti? Qabsoo gama mootummaatiin dhiibbaa godhetiin isa baasuu danda'u moo qabsoo mootummaa irratti dhiibbaan godhameen isaaniitti jabeessuudha kan jedhu waan baay'ee irraa dubbachuu barbaada. Keessumaayyuu waa'ee uummata gara kaabaa kanaan wal bira qabee dubbachuu barbaada jechuudha. Haala amma deemamaa jiru yoo argitan baay'ee haala hamaadha. Ilma namaa lubbuu gootaa keessumaayyuu namoota barkuma 2020 keessa lubbuu qaqqaaliin Afrikaan dhabde jedhame keessatti nama galmaa'eedha Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Akka Afrikaatitti lakkoofsi gara namoota 10 ga'an lubbuu qaqqaalii yookaan lubbuu jajjabaa barkuma 2020 Afrikaa keessatti bahame jedhame keessatti galmaa'ee jira jechuudha. Rabbi biyya isaa salphisu mee Oromoon erga Hacaaluu Hundeessaa du'e wanti namoota isaan ajjeesan irratti akka murtiin darbuuf qabsaa'ee jira. Akkasumas immoo maatii malee namni waa'ee isaatiif sa'a kanatti cinqamaa jiru jira isa jedhuun jaalachuu fi gumaa isaa baasuudhaaf qabsaa'uun garagara immoo jaalaloo taate namni Hacaaluu hin jaallanne hin jiru. Oromoo osoo hin taane namnummaan lammii biraatu namni isa jibbu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu hangarraan namoonni lubbuu isaa galaafatan akka gaariitti ta'anii daabboo gaarii nyaataa shaayii gaarii dhugaa mana hidhaa keessa taa'aa jiran inni inuma mana hidhaatiyyuu miti. Lubbuu guddaa lubbuu qaalii hamma naga'u namni namummaan madaalama haa ta'uuti namni kun nama akka isaa bakka buusuun nama baay'ee qabsoo guddaas gaafata. Nama akka kanaa dhabne har'a callisneetuma teennee dhimma dannasu jirra. Isumaayyuu waan si dhibu keessaa lubbuu isaa kadhamne irratti hayyoota Oromoo namoota ciccimoo namoota beekamoon sababa isaa kan ajjeefamanii fi kan mana hidhaa keessa jirantu jira. Osoo kun mana hidhaa keessa jiru uummanni keenya kun hanqina Oromoon hanqina gurguddaa baay'ee qaba. Kanaaf hin bilisoomne. Hanqina gurguddaa baay'ee qaba. Hanqinni gurguddaan Oromoon qabu maa inni jibbaa afarsuu malee yookaan immoo nama silaa tokkocha jibbine isaa irratti xiyyeeffachuu malee duuba keenyaaf cinaa keenya laallataa hin jirru maaliif isiniin jedhe. Namicha Lidetoo Ayyaaloo jedhamu nama saba Amaaraati. Nama Jawaar fa'aa hojjedhamaa ture hidhaa keessaa bahe. Waan inni amma dura kana booda fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jedheef qofa nama gaarii godhanii namicha of fakkeessuudhaaf mana hidhaatti deemee Jawaar fa'aa irra gaafateef jecha jechuudha. Jawaar fa'aa iyyuu miti inni waan ofaa gaafachuu deeme baaldiraasii. Isa jabaa godhanii bakka waan mootummaa kana jibbaniif qofa nurratti faarsan. Waan darbe hunda dagatanii sirni darbe maal akka nu godhe dagatanii odoo warri kaabaa nama akka Lidatuu kana qabaate nama akkanaa qabaate minaamini jedhan. Sheemii guddaa waan akkanaa kun. Ani jaraaf goota ta'uu danda'a anaaf gadheedha garuu. Gaarii Oromoo yaadu. Odoo as ba'ee mataa keessa si faccaasa jechuudha. Namicha mataarra faarsitu kun. Siigala. Har'a waan kalee ji'a jaarraa ofii sirna jibbitan. Ila wanni na ajaa'ibu tokko maa hin beektaa? Sirna Minilik sirna nafxanyaa jechaa jibbaa nama achii dhufe mootu nama ilaalchisaa akkuma jaraa ta'e mootu waan inni guyyaa takkaaf yookaan immoo waan jara biraa baheef jecha faarsitan. Ani akkamitti akka isin bilisoomuuf yaaddaniyyuu na dhiba uummanni keenya jechuudha. Ana wajjinu. An baay'ee kana dhibu. Waa'een hayyoota keenya nu irraanfachiise waa'een gootota keenya nu irraanfachiise takka Tigree jala hudduu qabachuu. Takka Suudaanii jala hudduu qabachuu takka mootu nama argitee Oromoo mootummaa makana jibbuu jala hudduu qabachuu sheemiin nu haa qabu obbo mootummaa maal of dandeenye mormuu hin dandeenyu nuti ajaa'iba natti ta'eeyyuu bar
mootummaa uf dandeenyee mormuu dandeenyu diina kennaa jecha gaafa kaan saalfan ana ka dhuunfaa keessatti hin deeggarrellee garuu namoonni gaafa kaan TPLF hin deeggaraa turte saalfattee hagarraa mataa ol qabattee Facebook irraa waan barreessitu warroonni hayyoota nu jennu dhugaa rabbiitti lakkii taa alagaan alaguma kenna kana ufuma kennaa mukatti cabsina malee nama biraatti yaamnu jennu lakkii namni biraa amata dhibba nu bulchuu wayya amata kuma nu bulchuu wayya jedhanii juuntaa wajjin eegee raabsaa turan isiin qileetti taraan wajjuma qileetti taraan har'ammootu sheemii fixataniituma ila adiimoonni dhahe ummata kenna yaa injaanjeera rabbii jira ani suudaanii wajji jira meeshee sheemii naga nagahee jira sheemii saalli qaanyii naga nagahee caalaa maaltu jira Suudaanii wajji jira jechuun maal jechuu jedhan mee namni biyya keessaa bahee dhiise akka fedhe mootummaa kana yoo jibbe akka bisu nama golchaa dhugaa rabbi dhiiba manaa godha qabsoo kana nagaa rabe kuni qabsoodha jedhee yaadu dadhabina kenna kun ijoolleen keenya iyyuu midhaan hayyootuma taasifamu namoota gurguddaa afaan kan baafatee Suudaanii jira jedha Suudaanii afaan keetuun beeyne qodoosee arge surrii mataa si facaasu araba gurraacha rabbuma sodaatanii jirana mootummaa kana diigutti biyya diigaa jirtanii bara mootummaa diiguudha moo kaayyoon qabsoo kennaa biyya diiguudha jiran mootummaa diiguudha garuu akkasirra hin jirru nuti mootummaa dadhabnaan nama biyya diiguuf deemu wajjin dhaabbataa jira TPLFisan hanqatee suni sheemiin dhumee amma Suudaanii wajjin rabbuma keessa sodaattanii namni nutti kolfaa kan namni nuyi miti Suudaanii nu odoo dhageette nu kolfiti saalfatti kun uummanni uummataa akkame mujrimni jedhan qaanyii akkanaa dhiisa woo ajandaa dhabdan waan gootayyoo dhabdan waa'ee gumaa Haacaaluu Hundeessaa dubbadhaa isaanii damee afur waa'ee hayyoota mana hidhaa jiruu dubbadhaa dadhabdan afaan keessan cuqqaaladhaa gabrummaan teessan jala ta'a mootummaan haa bulchu bakka maal godhaa Suudaanii achi jira mukattaa cabsu Suudaaniin Gondar qabatte Suudaaniin Amaara maaliif qabatte maaliif qabatti Gondar yoo uummata nu jibbi nu ta'e qofa Itoophiyaas seentatti nu rabbashuu qabdi kun immoo of dafarsiisu dhaabar kun qa'ee ofii kuni gadhummaa argisiisa dhugaa rabbii yoo dubbanne lammii biraa kan TPLF taree har'a Suudaanii deeggara jechuun gadhummaadha kun waa'ee siyaasaa dubbatuuf miti shee midhaanaaf akkatti hin bilisoomu ana isiniin rabbina haa nyaatu sheemii guddaa namni akkamii Suudaanii hojii jira jedhee dubbata rabbi jedhi mootummaan kun akkamitti odoomee dimokiraasii wayii bal'atee dimokiraasii sii godhati nama uummata biyya biraatu kuloo akka inni injifatu fakkaatu kana irraa sirreeffamuu qabna ilmaan Oromoo waa'een Haacaaluu fa'aa akkatti yaadatamuu hin qabu meeqa isaanii kanallee itti yaada dubbii biraa afarsuu dhiisaa olola afarsuu dhiisaa ka isaanii fa'aa san itti yaada isiniin jira egaan daawwattoota jaalatamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya kana fakkaata arreedii yaadamtii hubi namoonni chaanala keenya faariyaa taatan subscribe like gochuun maatii keenya ta'a an yoon dogongora qabaadhe naaf kolcha garuu haalli amma keessa jiru haala hamaadha waan ta'eef irraa haa deebinu jedha fayyaa naa ta'a